النور ميديا، نور على نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن هردفتوتا كوجمتوتا النور ميديا برنوتا أفان ربيفة برنوتا هراكنا كيستي سجلي الربوتا يوكين أمو سكون وانجد أمو ولين الله ملتون سكون بكبو ملتو كزيرو كنا yeroo tokko tokko kama mallattoon sukuuna hin jirrellee sukuunan qara'uun dandeenya quraana keessatti jechuudha. Maaliifi akkaataa qubee duraa fi duuba irratti hundaa'ee sukuunni kun dhufuu fi dhiisuu danda'a. Akkuma san fathaan lama yoo taate fathatayni jedhama, kasraan lama yoo taate kasratayni jedhama, dammaan lama yoo taate dammatayni jedhama. Haala kanaan harakaan lama lama taate yoo dhufte tanwiina jedhama. Tanwiinni kunillee akka irra butaatetti dubbifama. Yeroo walitti aansinee dubbifnu akka irra butaatetti dubbifama. Nuuni saakinaadhaan bakka bu'a waan ta'eef. Fakkeenya kanaa qubee sukuunni irra jiru ka mallattoon zeeroo irra jiru fakkeenyi isaa yoo kalaallu taate hamza dammaa daal saakin ud khaa dammaa laam saakin udkhul jennee akkasitti daalii fi laamin sukuunan qaraanaa jechuudha. Waaw fatahaa khaa saakin wakh raa dammaa jiim saakin ruj jechuudhaan khaa fi jiimin sukuunan dubbifnaa jechuudha yookiin ammoo irra butaan dubbifna. Haaluma wal fakkaatuun waaw fathaa wa hamza fathaa haa saakin siin kasraa nuun saakin sin wa ahsin waaw fathaa faa saakin waf taa fathaa haa saakin waftah jechuudhaan irra butaadhaan haa fi nuunin wa ahsin yeroo jennu faa fi haa waftah yoo jennu irra butaadhaan dubbifnaa jechuudha. Fakkeenyi tanwiina yookiin ammoo yoo harakaan lama lama taate tanwiinan dubbifnu tanwiina jechuun nuuni saakinaadha innis akka irra butaatti dubbifama jennee jirra. Fakkeenya isaa olaallee aliiman jenna fakkeenyaaf aliiman alif irratti fathaa lama jira man yoo jennu xumura irratti sukuunan yookiin ammoo irra butaan dubbifnaa jechuudha. Ay fathaa laam kasraa yaa saakin lii علي ميم فتحتين من عليمن ميم كسرة نون ساكن من خا فتحة يا ساكن خي من خي را كسرتين رين من خير رين جنة أمر الرتي كسرة لما يرود بهنو تمر الرتي نوني ساكن أجر شين فتحة ش كاف ضمة واو ساكن كو شكو را ضمتين رن شكور غي فتحة غ فا ضمة واو ساكن فو غفو را ضمتين رون غفور. على كنان يرو حركان فتحة لمتات عليما جنة يرو حركان كسرة لمتات من خير جنة يرو حركان ضمة لمتات مو شكور يوكين غفور جنة تنوينا دب فينا جول كوني فكين في ملء qubee kamirrattuu yoo dhufuu danda'a tanwiinni kun. Barnoonni keenya kan seera dubbifamaatiin wal qabatu asirratti gabaabbata. Haala kanaan jalqabarraa hanga xumuraa hordoftanii seera dubbisuullee barattanii jirtan jechuudha. Akkuma san seera barreessuullee boqonnaa duraa keessatti barannee turre qubeen kun akkamitti jalqabaan barreeffamaa, akkamitti jidduun barreeffamaa, akkamitti xumuraan barreeffamaa kan jedhu kun seera barreeffamaati. Seera dubbifamaa immoo sagalee gabaabaa, sagalee dheeraa, sagalee jabaataa, sagalee irra butaa kan jedhu asirratti xumurra. Inshaallah barnoota birootiin hanga walitti deebinutti fi amaanillah. Lakal hamdu rabbi yaa mootii olaanuu nu kennite diini guutuu waa hundaanuu xiqqaa fi guddaadhaan Kota Garanu